Hello, akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota gara miidiyaa. Guyyaa irraa siiqqee shawun deebi'ee gara keessanitti dhufeera. Ijoollee keenya qabannee hoyye. Innanna ish. Ijoollee keenya qabannee gara Mall of America dhufnee jirra. Daawwannaa tokko tokko goonaa, ijoollee taphachiisnaa, gabaa deemnee isin agarsiisnaa. Daawwannaan keessan siiqqee shawuu duukaa ta'u. Kottaa kan deemna. Sini siapa cisung kaba? Iya. Oh. Tai gak sih keko? Akan ku. Oh, nak kabat juga. Amma Mall of America nana. Malu channel anne kesa. Itu benar. Oh, okay. Kotak. Arkana kabatani deh mukabdu. Egaa akkuma beektanii yeroo moolii seenan ijoolleen nama harkan ta'anii walii gadi fiigu. Ijoollee keenyas daawwachaa waan tokko tokkos isinitti agarsiisaa. Siiqqeedhaaf kaartii fuduu qabnanii? Maalidha kun? Egereen jedhu maal birra dhaabadheera? Ammayya suuta stiitti kan keenya. Kun egaa akka isin argaa jirtanii kalarii pinkiidhaanii kan isinitti argamu kaartaa irraati. Minisootaadha. Minisootaan kana fakkaata. Minisoota. Egeree harki kee dhiqachuu qabda egaa. Waan meeqatti bu'aarra? Kottaa. Egaa Mall of America kan akkuma argitanii namoota baay'eedha kan dhufu maatiidhaanis. Nusi suma laalchiseeti kan inni dhufnes jirru fi Mall of America kana keessatti istoora baay'eetu jira. Naannoo gara 500dha istoorri kan jiranii. Iddoo tapha adda addaatu jira. Lafi nyaataas jira. Wanti dhibame hin jiru. Waan garaa keessanii iddooma tokko kanaatti argachuu dandeessu. Daawwannaan keessan ammas nu wajjiniin haa ta'u. Bishaan kana keessa namootumatu saantiba bubbuusaa akkuma aadaatti. Yeroo darbuu dhufanii, yeroo laaluu dhufanii saantiba isin keessatti argitan kun namatu keessatti darbata. Deemir. Yee! Okay. Akkuma beektanii egaa Mall of America kana keessa ooyye. Tole. Ijoolleen kan isaan barbaadanii taphachuudha. Nus asumaan gara tikeetti kutuu isaanii kutuu fi deemaa jirra. Nu wajjiniin tura. Baay'ee ariifataniiru. Okay. Kana kaun kaba? Kalau gambar ijoollee keenya ajin seenee jira siiqqee egeree qabadhe abbaa keessan ilaala. Abbaa sana illee xabiisa isa xinnoo lafarraa ol tokko akkasiinan sodaadha. Garuu gaa yeroo ijoollee duukaa jiran danda'uudha gaa ijoollee fedhanii waan meeqa baruu biyya kana keessatti. Okay. Okay. Siiqqee koo gammaddee? Gammaddee? Sodaattuuti dha. Siiqqee sodaattuuti dha. Guys ready? Ready? Slide to the front row. Slide? Yeroo bareedaa qabaanna tole. Not long, I can stop. Eegu babbaa. Babbaan kee kuna. Last time. Amma
Madeira jedhu. Oye, ilaalaan jira. Margartani mammo darabe pai gare Sike fai ya. Cuftetti ka. Kamu kasal tawon lumandawan.
wantoonni Mall of America keessatti argaman baay'eedha jenneerra. Inni jalqabaa namoonni gaa sababa ijoollee taphachiisaniif ofii isaaniifis taphachuudhaaf hin dhufu. Itti dabalammoo gaa akkuma argaa jirtanii nyaata nyaachuudhaafis hin dhufu. Mall of America gosa nyaata baay'ee of keessaa qaba. Nyaata kan Meksikaanii, kan Chaayiniizii, kan Ameerikaa nyaata barbaadanii asitti argatanii bitatanii nyaachuu hin danda'u. Nyaata keenya nyaannee amma gara shaappii gabaa dhaqaarra. Akkuma argaa jirtan gaas Mall of America keessatti baay'inni namaa baay'ata. Covidiinis gaa lakkoofsi isaa xiqqoo gadi bu'aadhuma jira. Kanaaf namoonni maskii godhachuu dhiisanii akkuma duriitti walii gadi wal keessa deemu. Hello, kam jirtu? Egaa Abbaa Egereetii fi haadha Egereetii Mall of America keessa jirra. Haati siiqqee sila haasaa oolte. Kunoo siiqqeen asii aayiskiriimii ishee arraabbachaa jirti. Egereenis akkasuma Mall of America keessa buna keenya sin dhunna achumaani. Mall of America kana egaa waan baay'ee adda isa godha. Haati siiqqee akkuma sila dubbatanii tokko nyaata, tokko immoo ijoollee taphachiisuudha. Kan biraan immoo shaappii adda addaati. Kanaaf as keessa jirra jechuudha gaarra. Haadha siiqqee naa feere gaama sa'aatii kanatti. Kanaaf galatooma haadha siiqqee jechuumaaf egaa galatooma.
daawwattootaa fi hordoftoota Siiqqee Show daawwannaa keenya Mall of America keessatti gochaa turre guyyaa irraa gara xumuraarra geenyerra. Amma immoo yeroo baay'ee yeroo Mall of America dhufnu nyaata tokkodha wanti nuti hin irraanfanne dhufnee nyaachuun dirqamumadha. Ammas garuu mana nyaatichaatti deemnee nyaata keenya bitannaa nu wajjin tura. The water at the corner. Okay, thank you. Of course. Ooh, yummy. Egaa akkuma isinitti himee daawwattootaa fi hordoftoota Siiqqee Show nyaatan jedhee kuni. Sana marroo. Ariifadheera baay'ee nyaachuudhaaf Siiqqeenis nyaachuu dhufaarti. Nan baay'isa. Baay'ee mi'aa. Okay, singan. Egereen jalqabumaadha kan inni argaanoo nyaatu jedhe. Abbaa egereesi baay'ee gojomaa jira. Hattu gaa.
gadi buute. Ol baate, ol baate. Hordoftoota fi daawwattoota gara miidiyaa guyyaa irraa siiqqee shawuu irratti sagantaa nuun qabannee dhufne daawwannaa Mall of America iddoo tokko tokko isin ilaalchisneerra. Garuu akkuma beektanii Mall of America baay'ee guddaadha. Guyyaa tokkotti illee isin daawwachiisnee fixuu hin dandeenyu. Sagantaa keenya ta'anutti iddoo adda addaa, shaappii adda addaa, suuqii adda addaa keessa deemnee wantoota baay'ee afaan isin daawwachiisna. Sagantaa keenya guyyaa irraa kanumaan goolabna. Waan nu daawwattaniif, waan nu wajjin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha.